Tola kamre. Maal Maal inni akkanatti baduun baay'ee babbaadamu gidduu kana wal arguun hin jiru. Maalan godheetteeti mana keessaa egaa akkuma beektu warra kiyyas gahaa jirtu waan ta'eef narrakka kanumaaf dhuguma ishiis egaa kanumaaf dhuguma sallee dhuguma itti alaas manaa hojii sitti baay'ate jechuudha. Maalan godhe jettee akkam egaa kunuunsaa jirtaadha warraa kunuunsaa jirtaa kuni gaaffii maaliif qobeettee yaa jechuun warraa komu kararaan immoo ijoollee ko maal jechuun kuni gaaffii maaliif qabeettee gaaffii maaliif isaaniifan jiraata ishiifan jiraachaa jira yeroo ammaa kana egaa yeroo guyyaan dhabsa isaanii jala ga'u jalqabarraa kaasee kunuunsa baay'ee isaan barbaachisa. Kanaaf irraa fagaachuun barbaachisa jechuudha. Maal si barbaachisa? Kanamoo sanimoo kanamoo waan ishiin barbaadu waa'ee dhuma fedhii ishii akka lama sadii dheeraa dhalatanii fedhii ishiidha. Hojjedhee innasuma laa hojjedhee otuma ishii siree irraa hin bu'in miilli ishii otuma siree irraa hin bu'in ooduu jedha. Gammachuu ishii gammadaa jirti. Akka moraajii dhuma. Moraajii dhaaf kun immoo. Ishiinis gammachuu ishii rabbi itti fide. Natu afaan ishii kaa. Natu afaan ishii kaa. Kan kee moraajii dha dhugaa. Kan koon jedha kan kee moo kan caaludha iyyuu dhugaa rabbi. Nama namaa ilmoo kiyya miti. Warraa kiyyaatti hidhatan eeggachaa jira. Baay'ee gaarii goote. Kan nama cimaadha sirrumayyuu. Sirriitti kunuunsaa jirta jechuudha. Akkam garuu amma namni jira mana? Maal hojjettu itti qabu hojjettu itti na barbaadde gaarii ture. Tole. Kophaa isheeti jechuudha amma. Akkamitti dubartii geesse kophaa ishee manatti fistee dhuftee haayoo ciniinsuu qabee namni ishee barbaachisaa waan miidhaan irra ga'uu danda'a kanaafuu irraa fagaachuun hin barbaachisu ture. Kamitti kana gurri kana wanti hin taane dhaga'iin sirreettee dhufataa. Kanaafuu irraa fagaate kana booda waan ishee barbaaddu karaa hundaan irraa fagaachuu qabu. Kanarraa rabbina baasu ani duraanuu irraa fagaadhee hin beeku ani manaa'uun bahee hin beeku durman ta'a. Miti? Shukunuusidha. Gaarii goote. Deemuun qaba. Deemuun qaba. Deemaa akka ati reefu si dhube. Haa ta'u. Dhimma gara biraatti hin qabda. Haa ta'u. Hin badinga. Wala garuu. Wanni ammaati jette kanatu garaana nyaatu ashiititti ta'uu ishii. Tole. Kanaafan. Jedhe gaa. Nagaa. Hin badinga. Nu gaafadha. Seno, akkam wanti nagaa wanti jirtaami lala waajjirri lafa gaaraji asuma teenye dhuga kootu aluma teenye. Mana si jibbisiisa yaada si jibbisiisa maaliin kun immoo maalan godhe amala dhowwaa maaliitii dhugaa rabbi meeshaa isaa tolfatu. Kuni hamaa ta'uun oolu ni garaa keessa. Kootu. Ankaniin jedhu. Sisirreessuu. Lakki nakka. Hunduma jibbiteen ta'aadha. Maal goonettee ture maal goonettee. Sitti ulfaatteetti dhiira ta'uun oolu. Ankaniin jedhu hammamtu si hafee ji'a meeqa si hafe? Guyyaa seenagu. Guyyaa meeqa si hafe naan hin jettu? Maal jettaa? Guyyaa? Eekaa. Ati geesse jechuudha kaa? Maal anatu si dursaami? Wallaalte moo? Ananatu iyyuu si dursan si eegaa? Ananatu iyyuu dursan si abaan. Ankaniin jedhu akkas taanaan midhaan mooqaa kan marqaa qopheeffatteere? Eeyyeen waan hundaa qopheeffadheera. Eenyutu sii qopheessa? Maal si dhukkubdee? Lakki. Eeyu sii qopheessa? Anumatu qopheeffate kaa. Eenyuun naa qopheessettee? Ilaa yeroo akkasii garuu hojii jajjabaa hojjechuun gaarii miti miidhamtaa tolee? Inni kan kootiitu argite hojii jajjabaa hojjechuu miti waanuma salphaallee hojjechuuf yoo ka'e natti gamaa maraachuuf ka'a. Homaan hojjisiisu hin aara homaan hojjedhu argite laafuna. Dhugaatti ta'ume. Ilaa garuu abbaa warraa kee immoo si gargaare? Innis hamma humnisaa danda'utti na gargaara. Si gargaara? Kan nama gargaaraan ba'aan oomtuu namatti salphata oomtuu namatti hin ulfaatu dhugaaratti. Seeni ko mee hojjettu manaa naa barbaade. Hojjettuu manaa kun illee si'a badaan argamtu yoo argamte see harka ho'itu see waa marqaa nu nyaachiftu anuu sii kan barbaadu garuu amma hojjettuu ati sofeegga achuma mana yaalaatii huni gochuuti sirriidha maal isaan sitti maree kana ati beekta tole inni na gargaara
waanuma hojjettuu tanaa garuu akkanan dagan. Homaa rakkoon hin jiru arginaa ammoo. Kanuu si dursa naan jettee moo dafee dura waa jechuu fedhaanuu sii fidasee harka waan dhufee barbaade. Yaa seenaa koo ati silaa taphachuu kana inuma jaalatta. Olii galtu midhaan nyaattu maal godhuree ammoo kanaan illee si kufansiisa. Lakki ka'eetan deemame. Amma deemtamoo? Inuman dagatiin waan hojjettuu tana. Mee nagaatti. Gadi si baasa. Lakkaanuma asumatti miidhagsee waan anna dadhabsiisu lakki baakuu kottu. Maalaaf ofiifuu atuu lafa kaa'u geesse. Dursa jette kaabarmee kottu gadi si buusa. Wayyaa. Dhugumaa kee caalaa. Tole maal ga'ee hin argitu. Maal arrafa to'atas teessuun arrafaa? Immoo waan fakkaate ka. Kan hin jedhu ogummaa kee kana agarraa teessuma naqassitee? Qottumee taa'e haadha ko. Taa'e. Maal jettee? Ogummaa kee kana agarraa teessuma naqassitee? Kana moo? Gaafa rakkoof naa taa'e baankiitti qotadhe ka. Ogummaa keesu. Alaa kana dhiisiti. Waan guddaa hojjechuu nan danda'a. Buddeena iyyuu tolchuu nan danda'an seen jedhee dhugaa rabbeemu. Ani moo? Maal kunoo bukoon guutee jira maal tolchine ree? Sun gaafa cinqinee dhufe tolchuun kun oolu rabbi nan tolcha. Ammaaf garuu hojjettu waan qabnuufi hojii koo keessa galee jettee natti muufatte. Akkas taanaani marsaa kana yeroo hunda'u marqaa fitinaama. Warra dura eenyudha ree? Kan marqaa sirriitti dhugaa rabbi. Sallee nan beeka. Abbaa warraa gosna naman. Yaadataa yeroo ta'e tokko. Waan dharraasisee waan kajeelee jennaan akka tataate tokko yaadata. Maaloo sanatti hin kaasne geessi ko. Ammas immoo na dharraasisa kanaan hin jennee. Lakki. Ani isa si dhamaasuuf miti. Si yaadachiisuuf malee. Akkati waan kamiin iyyuu siin jedhee na gargaartus naa taasiftuu nan beeka tolee. Ta'uu qaba malee. Ati wayyaa kee jiraadhu. Ani immoo bunan sii danfise isa booddee lafa naquu qabu. Lafa naquu? Walumaan deemna kamaa akka. Cheekaappiidha kaadha bara. Maarriyaan fixeedha kunoo walumaan deemna. Waliin deemna? Walumaan deemna. Maalasuma hooti kana miijjitee boqottaan immoo yoo qophaa godhe dhaqee dhufe. Maalasuma hooti. Tole ammasitti mana galiiti. Mana galiiti buna danfisii eegi waan ol kaarra ta'a immoo. Akka kana qodaa siifa dhiyeessitu tanaa booda achumatti danfisii anas fixeera walumaan deemna. Asuma maal qaba yoo qophaa dhaqe? Maal qophaa keessatti ta'a? Maali miila diddiirfadha barachumaan? Walumaan deemna qophaa deemuun qabdu. Maal natti ulfaata itteetti? Maaltu natti ulfaata sii malee kan sitti ulfaatu ani maalan baadde giiftii ko? Maaltu immoo natti ulfaatu? Maarree ani hundee dhabe hundee maal rakkoo qabachuu kooti. Atu jirta miti? Akka jedhani ulfin ulfaatu ulfinaaf baatu jedha Oromoon dhageesse kun ulfina malee ba'aa miti ko. Gali galli fixeeraanis. Dafii kottu gaa. Tole. Amma kana finne. Mama na hojjechaa ooltaas. Inumaa miicu. Maal jechuudha? Innatti qufaa jirtaa? Xiqqoo ishee dhukkubee rafaatan ture. Rafaatan ture? Eeyyan. Quufa ka? Quufatu si raffisaa jiraan biraa maayi?
namtichi maal godhinaan jechaa amma oduu dhiisiti wanni nyaatamu hin jiru. hojjettu samnaa qacartan. Afaan keessatti ka'ee wanni nyaatamu yoo jiraate naa kenni siin jedhama. Hinumaan dhiqu. Hinumaan dhiqu. Dhageecha gubaa ibiddaa kan hin beekne ibiddatti gameedha. Ati maaltu si galche? Waan argatte garaatti darbattee baata. Ani mee garaadhaan miti kanatti fakkaata. Jilbarratti ulfooftee ati. Jilbarratti ulfooftee siin jedhe. Hawwaliin keenya ji'a 9 tokko 2 3 10 jedhanii raawwatanii daan akka keen taane bara. Hojjettuu kan naa qacarti mooyi yookiin nan gargaartu yookiin hojjettuu nan qacartu maal godhinaan jettaatu. Simattuun barbaadu addeessee nyaattaa ani siifan miichaa jechuudha kafana naannoo. Naftuyi daa'imti kuni kootis kan keetis natti fakkaate kan koo qofaa miti. Maarree gifti kiyya miila koo nokottu sina dhiqii maal hin jenne kanuma si'afeem biraa maal si'afeem. Kan hin jedhe waanuma naa beekaati konaaf hojii. Kaardi kadhiisi siinuu si fuudheera. Narra qabi qaaduu birra qabdee maali? Ofii gara kootta gon. Qorraa ilaallu yaaltu. Natti hin tolle fuullisee kaleessas beektaa. Inumaa miicu kootu totaa'e miicu horobbaadha. Ani si miicu? Eeyyan. Si miicu? Namticha nannaani. Kanaa kunuunsaan kee. Kamre maal inni akkanatti badduun baay'ee babbaddammoo gidduu kana wal arguun hin jiru. Maalan godheetteeti mana keessaa egaa akkuma beektu ati warraa kiyyas gahaa jirtu waan ta'eef nan rakkadhe kanumaaf. Dhuguma. Ishiis egaa kanumaaf. Dhuguma. Sallee dhuguma itti alaas manaas hojiisitti baay'ate jechuudha. Maalan godhe jettee. Akkam egaa kunuunsaa jirtaadha warraa. Kunuunsaa jirtaa? Kuni gaaffii maaliif qabeettee? Yaa jechuun. Karraa komu. Haadha komu. Karaan immoo ijoollee komu. Maal jechuun kuni gaaffii maaliif qabeettee? Gaaffii maaliif? Isaaniifan jiraata. Ishiifan jiraachaa jira. Yeroo ammaa kana egaa yeroo guyyaan dhabsa isaanii jala ga'u jalqabarraa kaasee kunuunsa baay'ee isaan barbaachisa. Kanaaf irraa fagaachuun hin barbaachisa jechuudha. Maal si barbaachisa? Kanamoo sanimoo kanamoo waan ishiin barbaadu waa'ee dhuma fedhii ishii akka lama sadii jedhee raadhatanii fedhii ishiidha. Hojjedhee innasuma laa hojjedhee otuma ishii siree irraa hin bu'in miilli ishii otuma siree irraa hin bu'in oodhuu jedha. Gammachuun ishii gammadaa jirti. Akka moraajiidhuma. Moraajiidhaaf kun immoo. Ishiinis gammachuu ishii rabbi itti fide. Natu afaan ishii kaa.
Naka fa'i. Kan kee mooraa jedha dhugaa. Kan koo jira kan kee moo kan caalu dhayyuu dhugaa rabbi. Nama maal ilmoo kiyya miti. Warra kiyyaatti hidhatan eeggachaa jira bara. Baay'ee gaarii goote. Nama cimaadha sirrumayyu. Sirriitti kunuunsaa jirta jechuudha. Akkam garuu amma namni jira mana? Maal hojjettu ibsin qabu hojjettu ibsaa barbaadde gaarii ture. Tole. Kophaa isheeti jechuudha amma. Akkamitti dubartii geesse kophaa ishee manatti fistee dhuftee haayoo ciniin sun qabee namni ishee barbaachisaa waan miidhaan irra ga'uu danda'a kanaafuu irraa fagaachuun barbaachisu ture kamitti kana gurri kana wanti hin taane dhaga'iin sirriitti dhufataan. Kanaafuu irraan fagaate kana booda waan ishee barbaaddu karaa hundaan irraa fagaachuu qabu. Kanarraa rabbina baasu ani duraanuu irraa fagaadheen beeku ani manaa'uun baheen beeku durman ta'a. Miti? Shukunuu fidhaadha. Gaarii goote. Deemuun qaba. Deemuun qaba. Deemaa akka ati reefu si dhube. Haa ta'u. Dhimma gara biraatti hin qabda. Haa ta'u. Hin badinga. Wala garuu. Wanni ammaati jette kanatu garaana nyaatu ashiititti ta'uu ishii. Tole. Kanaafan. Jedhe gaa. Nagaa. Hin badinga. Nu gaafadhu. Seenu. Akkam walte. Nagaa walte. Jirtaami. Lala waajjirti lakki gaara asuma teenya dhuga. Kootu aluma teenya. Mana si jibbisiisa yaada si jibbisiisa maaliin kun immoo Maalan godhe. amala dhowwaa maaliin dhugaa rabbi meeshaa isaa tolfatu. Kuni hamaa ta'uu oolu ni gara keessa. Kootu. Ankaniin jedhu sisirreessuu Lakki naqqa. hunduma jibbiteen ta'aadha. Maal goonettee ture. Maal goonettee. Sitti ulfaatteetti dhiira ta'uu oolu. Ankaniin jedhu hammamtu si hafee ji'a meeqa si hafe? Guyyaa seenagu. Guyyaa meeqa si hafe naan jettu? Maal jettaa? Guyyaa? Eeka. Ati geesse jechuudha kaa? Maal anatu si dursaami? Wallaalte moo? Ananatu si dursan si eegaa? Ananatu dursan si abaan. Akkanii jedhu akkas taanaan midhaan mooqaa kan marqaa qopheeffatteere? Eeyyeen waan hundaa qopheeffadheera. Eenyutu sii qopheessa? Maal si dhukkubdee? Lakki. Eeyu sii qopheessa? Anumatu qopheeffate kaa. Eenyuun naa qopheessettee? Ilaa yeroo akkasii garuu hojii jajjabaa hojjechuun gaarii miti miidhamtaa tolee. Inni kan kootiitu argite hojii jajjabaa hojjechuu miti waanuma salphaallee hojjechuuf yoo ka'e natti gamaala maraachuuf ka'a. Homaa na hojjisiisu hojii hin aara homaan hojjedhu argite ilaa kun. Dhugaatti ta'ume. Ilaa garuu abbaa warraa kee moo si gargaare? Innis hamma humni isaa danda'utti na gargaara. Si gargaara. Nama gargaaraan ba'aan oomtuu namatti salphatu namatti ulfaatu ijaaramti. Seeni ko mee hojjettu manaa naa barbaade. Hojjettuu manaa kun illee si'a badaan argamtu. Yoo argamte see harka ho'itu see waa marqaanuu nyaachiftu anuu sii kan barbaade. Garuu amma hojjettuu kutti ati sofeegga. Achuma mana yaalaatii huni gochuuti. Inni sirriidha. Maal isaan sitti maree kana ati jeetta? Tole inni na gargaara. Waanuma hojjettuu tanaa garuu akkanan dagan. Homaa rakkoon hin jiru arginaa ammoo. Kanuu si dursa naan jettee moo dafee dura waa jejjechuu fedhaanuu sii fidasee harka ho'isee barbaade. Yaa seenaa goo ati silaa taphachuu kana inuma jaalatta. Olii galtu midhaan nyaattu maal godhuree ammoo kanaan illee si kofalchiisa. Lakki ka'ee tan deemame. Amma deemtamoo? Ilma dagatiin waan hojjettuu tana. Mee nagaatti. Gadi si baasa. Lakkaanuma asumatti miidhattee waan na dadhabsiif lakki kottu. Maalaaf ofiifuu atuu lafa kaa'u geesse. Dursa jette kaabarmee kottu gadi si buusa. Wayyaa. Dhugumaa kee caalaa. Tole maal ga'een argitu. Mooti kana miijjitee boqottaan immoo yoo qomaa koo dhaqee dhufe. Haala sumaati. Tole gaa ammasitti mana galiiti. Mana galiiti buna danfisii eegi. Waan ol kaarra ta'a immoo. Akka kana Qodaa siifa dhiyeessitu. Tanaa booda achumatti danfisii anas fixeera walumaan deemna. Asuma maal qaba yoo kophaa dhaqe? Maal kophaa keessatti ta'a? Maali miila didiriifadha barachumaan? Walumaan deemna kophaa deemuun qabdu. Maal natti ulfa maal biraatti ulfaata jetteeti.
Maaltu natti ulfaata sii malee kan sitti ulfaatu ani maalan baadde giiftii ko. Maaltu natti ulfaatu? Maarree ani hundee dhabe hundee maal rakkoo qabachuu kooti. Atu jirta miti? Akka jedhani ulfin ulfaatu ulfinaaf baatu jedha Oromoon dhageesse kun ulfina malee ba'aa miti ko. Galli biteeraanis. Dafii gochuu gaa. Tole. Amma kana finne. Mama na hojjechaa ooltaas. Inumaa miicu. Maal jechuudha? Innatti qufaa jirtaa? Xiqqoo ishee na dhukkubee rafaatan ture. Rafaatan ture? Eeyyan. Quufa ka? Quufatu si raffisaa jiraan biraa maayi? Namtichi maal godhi namtichi alta? Amma oduu dhiisiti wanni nyaatamu hin jiru? Hojjettu sannaa qacartan. Arrabne? Maal arrafa? Tu atas teessoo arrafaa? Ani moo waan fakkaate ka? Kan hin jedhu ogummaa kee kana agarraa teessuma na dhoksitee. Qottumee taa'e haadha ko. Taa'e. Maal jettee? Ogummaa kee kana agarraa teessuma na dhoksitee. Kana moo? Gaafa rakkoof naa taa'e baankiitti qusadhe ka. Ogummaa keesu. Alaa kana dhiisiti. Waan guddaa hojjechuu nan danda'a. Buddeena iyyuu tolchuu nan danda'an seen jedhe dhugaa rabbi. Ani moo? Maal kun obbo Koon guutee jira maal tolchine ree? Sun gaafa cinqinee dhufe tolchuun kun oolu rabbi nan tolcha. Ammaaf garuu hojjettu waan qabnuufi hojii koo keessa galee jettee natti muufatte. Akkas taanaani marsaa kana yeroo hunda'u marqaa fitinaa. Warra dura eenyudha kan marqaa sirriitti dhugaa rabbi. Sallee nan beeka. Abbaa warraa gosna naman. Yaadataa yeroo ta'e tokko. Waan dharraasisee waan kajeelee jennaan akka taate tokko yaadata. Maaluma. Sanatti kaasir jetti ko. Ammas moo na dharraasisa kanaan hin jenne. Lakki. Ani isa si dhamaasuuf miti. Si yaadachiisuuf malee akkati waan kamiin iyyuu siin jedhee na gargaartus naa taasiftuu nan beeka tolee. Ta'uu qaba malee. Ati wayyaa kee ciraadhu. Ani immoo bunan sii danfisa isa booddee lafa nafuun qabu. Lafa naquuf? Walumaan deemna kaa maarree akkasii. Cheekaappiidha kaa dhabar. Maarree annis fixeedha kunoo walumaan deemna. Waliin deemna? Walumaan deemna. Maalisuma.